Jirra jirtu ummata Oromoo jaalatamaa fi kabajamaa. Eid Mubarak baga iidaan isin gahe. Warra baranaa ka bareeddu isiniin jecha eegaa Oromoo ko bakkuma hundaan Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak jechaa jiranii guyyaa har'aa kana gara YouTubeetiinis maaliif Eid Mubarak hin jenne ani as keessaa faamiliin qaba nama na yaaduun qaba nama na barbaaduun qaba ummata kiyya ka gara YouTube na jala jiraniin Eid Mubarak jechuun qaba zayitiin guyyaa iidaatiin isinii dhufe Oromoo ko ililliin kunis adiin tuni teessani diimtuun tuni tiyya. Okay. Onnee adiidhaan gaafa saba isaa jaalatu namni jaalala saba isaa akkasii ibsachuu qaba isiniin jechuun barbaada. Warra baranaa ka bara hedduu isiniin jeetiin jira kanatti aansuudhaan eegaa YouTube Nasraa Gursum kanarratti maaliin beektan maaltu dhufa jettanii yaaddan mee koommentii jalatti godhaa. Maqaa isin takkaa hin dhagayin maqaa dhageessanii jirtan waan isin hin eegin sapiraayisii ajaa'iba isinii qabadheen gara YouTube kanaan dhufaa jira. Simannaan isin ittiin na eegdan maal fakkaata? Sapiraayisii isin haa godhu moo waan qabadhee dhufaa jiru dura isinitti haa himu? Koommentiin keessa maal fakkaata? Yookaan yaadni keessa maal fakkaata? Egaa akkuma beektanii YouTube Nasraa Gursum Tube jawurratti Nasraa yeroo baay'ee hojii gaggaarii fi miidhagaa kana isinii qabattee dhufti. Amma immoo hojii addaa keessanii raajii isinitti ta'u qabadhee dhufaa jira jeetiin abdii guddaa qabaa. Saba koo Oromoo asirratti na eeggadha isiniin jechuun barbaada. Egaa Oromoo mee waan tokko isin gaafadhu. Baatii lama durarraa eegallee haga ammaatti mee hojiin raajeeffannaa ta isin gammachiifte ta hawaasummaa ji'oota lamaan kana keessa guyyaa kam dalagamte? Guyyaa meeqaa baatii meeqaa eessatti dalagamte? Naa ibsuu dandeessanii dhiiroo? Dandeessanii? I don't know. Ni dandeessan tahaa? Hin dandeessan tahaa? Ani hin beeku. Meegaa Oromoo koo natti hima koommentiin. Yoo isin natti hin himnes anis isinitti himuun kiyya hafan qabu. Kanaafuu ani yeroo hundaa saba kooti wajjin faamilii kooti wajjiniin shafaa jee shaxaa jee isin gammachisee isin bohaarsee isin wajjiniin bashannana yeroo hunda. Amma immoo hojii raajii addaa gara muuziqaatiin isinii qabadhee dhufaa jira. Nasraa Oromoo Gursum yookaan Nasraa Gursum Tube yookaan Nasraa Gursumii asirratti akkana eeggattan. Illeen tuni teessanii illeen tuni adii isinii kanneen buburree fi xiyyaa fudhadhee mee waan tokko iida kana sixootaa tokkoon arganne ani dhugaa rabbi sixootaa tokkoon arganne haqqaliitillee hin arganne rabbiin tokko maqaa namni kophaa jiraatu akkasii rakkoo qaba. Biyya ambaa keessa teessee gaafa bakka namni kee si bira hin jirre gaafa jirtu obsa baay'ee si barbaachisa waan ta'eef ilillii kana ifuma bitadheen adiin kun kan Oromoo kootiiti buburreen kun immoo kan Nasraa Tootiiti jee qabadhee akkasitti gara keessan dhiyaadhee saba koo Oromoo. Egaa akkuma isin beektanii viidiyoo kana sheerii godhaatii koppiliinkii godhaa koommentii gaggaarii barreessaa YouTube kiyya kanallee sabskiraayibii godhaatii. Asirratti eegaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoon tun viidiyoo hedduu dheertuutii miti. Viidiyoo yoo xiqqaatte daqiiqaa 4 yookaan daqiiqaa 5dha. Gara YouTubeetiin, gara Facebookaatiin, gara TikTokiitiin na beeksisa. YouTube kanaafillee maatii tahaa asitti eeggadhaa isiniin jechuun barbaada. Itti aansee warra baranaa akka bareeddu rabbiin isin haa godhu isiniin jechuun barbaada. Irra deebi'ee Eid Mubarak Oromoo koo ka bakka hunda jirtanii. Gammachuudhatti naa tura yeroo gaarii naa qabaadha walitti deebina. Egaa an artisti Nasraa Gursumii yeroo gaarii isiniif hawaa uummata kiyya gaarii fi qaalii akka isin simannaa gaariidhaan na eegdan abdiin qaba. Waan na jaalattaniif waan isin jaaladhuu fi galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Yeroo gaarii naaf
qabaadha Oromoo koo. Bye bye.